Yeroon Itoophiyaan gara Waaqayyootti deebitu ga'eera. Raajummaan Daawit mootichi faarfannaa isaa keessatti barreessee raawwatamuuf dhiyaateera. Sooressoonni biyya Gibxiitiin dhufuu Itoophiyaan ariifattee harka ishee gara Waaqayyootti hiixatti jedha. Macaafa faarfannaa 68:31. Iddoo kanatti kan arginu olaantummaan Gibxii yookaan Fariyoonota bara itti xumuramu, seenaan waggoota kumaa yeroo itti jijjiiramu, yeroo itti Waaqayyo Itoophiyaa yaadatuu fi olaantummaa isheef kennu akka ga'eedha. Guddinni fi barri ol kaafamuu Itoophiyaa akka jalqabee lubi bal'inaa sarkaa yeroo lubbuun turan dubbatanii turan. Haa ta'u malee isaan bara ol kaafamuu sanas akka hin qaqqabnee fi dursanii biyya lafaa kanarraa akka deeman dubbataniis turan. Akkuma jedhanis ta'e, haa ta'u malee har'a Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuruun anniisaa maddisiisuu fi biyyoota ollaatti gurguruufis walii galteetti. Seenaan waggaa kumaa jijjiiramuun lagni Abbaay hidhamee olaantummaan Itoophiyaa jalqabe jechuudha. Eebba hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti ammoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan baroota dhufanitti Niwkilaaraa akka gabbiftu, gaazii akka gabaaf dhiyeessitu, warshaa xaa'oo akka ijaartu, jiraattotaaf manneen miiliyoonotaan lakkaa'aman akka ijaartu, boba'aas baasuuf akka hojii jalqabdu dubbatanii turan. Kana hundumaa keessaa ammoo gaazii gabaaf dhiyeessuu fi gabbisa Niwkilaaraa dhiyootti akka agarsiiftu ifatti beeksifte. Gaaziin Itoophiyaan gabaaf dhiyeessitullee guddinaan hamma buufata gabbisa Niwkilaaraa akka hin geenye ni beekama. Niwkilaara gabbisuuf doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutu barbaachisa. Kana malees albuuda yuuraaniyeemii jedhamutu barbaachisa. Albuudni yuuraaniyeemii ammoo biyyoota addunyaa kana keessaa biyyoota muraasa keessatti qofa argama. Isaan keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Biyyoonni addunyaa Niwkilaaraa waan lamaaf fayyadamu. Tokko anniisaa humna ibsaa irraa argachuuf yoo ta'u, inni gara biraan ammoo meeshaa addunyaa kana balleessu boombii Niwkilaaraa ittiin oomishuufidha. Warreen akka Iraan, Tarkii, Jarman, Gibxii fi Afrikaa kibbaa fa'aa ammoo hidhachuuf tattaaffii godhaa jiru. Garuu maqaa anniisaa ittiin oomishuu jedhuutiin jechuudha. Biyyi tokko Niwkilaara gabbisuu jalqabde taanaan addunyaarra hordoffiin itti baay'ata. Akka fakkeenyaatti Iraan Niwkilaara gabbisaa turte anniisaarraa dabarsuu isheetiin gara boombii oomishuutti guddifteetti jedhamuun halkan guyyaa Ameerikaa fi Israa'eliin reebamte turte waraana guyyaa 12 tureen. Garuu dandeessee adabbii fi qoqqobbii dhufu hundumaa jala dabartee biyyi boombii Niwkilaaraa hidhattee of kabachiiftee sodaa tokko malee sodaatamtee jiraatti. Eenyus ittiin bu'u, lammiileen ishees daangaan ishees kabajamee eegamee jiraata jechuudha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan gabbisa Niwkilaaraa ni jalqabdi erga jedhanii ammoo gurrii uummata addunyaa gara Itoophiyaa ta'aa jira. Ofii gabbisni Niwkilaaraa Itoophiyaa anniisaaf immoo boombii oomishuu filaataa odeeffannoo qulqullaa'aa fi qindeeffanne qabanneerra hamma xumuraatti wajjin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa, yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaaraa. Kallattiin gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed buufata Niwkilaaraa nageenyaaf qofaa oola jedhan Itoophiyaan dhiyeenyatti ijaaruu akka eegaltu sirna eebbaa hidha haaromsa guddichaa tibbanaa irratti beeksisan. Buufata Niwkilaaraa ijaaruun ammatti sababa barbaachisee fi eessatti akka ijaaramu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed odeeffannoo bal'aa hin ibsine. Garuu piroojeektoota jajjaboo ta'an Itoophiyaan waggoota muraasa keessatti ijaaruuf karoorfatte keessatti eeramaniiru. Buufata Niwkilaaraa ijaaruun bu'aa fi balaas qaba. Itoophiyaan buufata Niwkilaaraa ijaaruuf karoorsuun erga ibsamee waggooti muraasi darbaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabachuun yeroo muraasaan dura ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan turan Dr. Warqinaa Gabayyoo dhimma ijaarsa buufata Niwkilaaraa irratti gita isaanii kan Raashiyaa Sargee Laavrov waliin waliigaltee irra ga'uun gabaafamee ture.
Buufataaleen Niwkilaaraa ijaaramuuf yaadame kunneen tajaajila fayyaa fi qonnaaf akka oolu kan eerame yoo ta'u, akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 Itoophiyaan Raashiyaa wajjin waliigaltee mallatteessite. Ergasiis yeroo lama wixineen buufata kanarratti waliigalteen mallatteeffame. Yeroo kana Daayirektarri Eejensii Atoomikii Idil Addunyaa Raafaayil Maariyaanoo yeroo lama waa'ee anniisaa Niwkilaaraa irratti Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed wajjin haasa'aniiru. Addunyaa irratti Niwkilaara gabbisuun anniisaa elektirikii maddisiisuun erga jalqabamee bubbuleera. Anniisaan Niwkilaaraa anniisaa cilee yookaan gaazii irraa argamu wajjin wal fakkaata. Akkaataan ittiin anniisaa Niwkilaaraa oomishuu garuu kan cilee irraa gargari. Anniisaa Niwkilaaraaf bu'uurri atoomiidha. Atoomiin ammoo uumama hundaaf bu'uura. Anniisaan Niwkilaaraa keessoo atoomii akka madda anniisaa elektirikii guddaa maddisiisuuf itti fayyadama. Anniisaan boba'aa Niwkilaaraa kiiloogiraama tokko irraa argamu anniisaa cilee kiiloogiraama miliyoona 2 fi 900 irraa argamuun walqixa. Boba'aan Niwkilaaraa hamma xiqqaateetu anniisaa guddaa maddisiisa jechuudha. Boba'aa Niwkilaaraa ijoo kanneen jedhaman ammoo albuudota yuuraaniyeemii fi piluutooniyeemiidha. Kunis atoomonni walitti dhufan wal nyaachuun hurka uumaniitu tarbaayinii fi mootora jenereetiraa sochoosee anniisaa maddisiisa jechuudha. Buufanni anniisaa Niwkilaaraa wal nyaatinsa uumuuf yuuraaniyeemii gosa 235 jedhamutu akka boba'aatti faayidaarra oola. Anniisaan Niwkilaaraa haala qilleensaatiin otoo hin daangeffamin otoo addaan hin citin sa'aatii 24 anniisaa maddisiisuu danda'a. Haala kanaan boba'aan Niwkilaaraa sirnaan to'atamuurraan anniisaa guddaa fi amansiisaa ta'etu madda. Buufanni Niwkilaaraa kaarboon daayoksayidii yookaan salfar daayoksayidii yookaan gaaziiwwan biroo qilleensa faaluu hin baasu. Kanaafuu addunyaan akka ho'itu kallattiin hin gumaachu. Kanarraa ka'uun namoonni gariin maddeen anniisaa hin haaromfamne biroo caalaa filatamaadha jedhu. Buufanni Niwkilaaraa erga ijaaramee booda akka tajaajila itti fufinsaan kennu gochuun baasii xiqqaa gaafata. Buufanni anniisaa Niwkilaaraa ammayyaa buufataalee anniisaa cilee fi gaazii caalaa turuun ganna 80 yookaan waggaa 80f tajaajila kennuu danda'u jedhama. Anniisaa Niwkilaaraa irraa maddisiisuun anniisaa guddaa fi amansiisaa maddisiisuuf akkuma oolu miidhaa guddaas hordofsiisuu mala. Boba'aan Niwkilaaraa leecalloo dhumataadhaa adeemsa keessaa dhumuu danda'a. Gatiin buufanni Niwkilaaraa ittiin ijaaramu ammoo qaaliidha. Adeemsi ijaarsa isaas turtii waggootaan lakkaa'amu fudhata. Balaan garmalee yaaddessaa ta'e carallaa boba'aa Niwkilaaraa fi hambaa meeshaalee Niwkilaaraa gataman irraa madduun lubbu qabeeyyii miidhuu danda'udha. Kanarraa kan ka'uun namoonni kaan boba'aa Niwkilaaraa fayyadamuun fayyaa namaa fi naannoo keessa jiraannuuf yaaddoo cimaa uuma jedhanii sodaatu. Kana qofaayyuu miti buufata Niwkilaaraa diiganii akka miidhaa fayyaa hin qaqqabsiifnee fi naannoo hin faallee tolchuun yeroo dheeraa fi maallaqa guddaa gaafata. Hambaan meeshaalee Niwkilaaraa lafa keessaa gadi fageeffamee of eeggannoon awwaalamuu qabaata. Yoo carallaan isaa miliqee ba'ee dhala namaa fi naannoodhaaf balaa guddaadha. Buufataaleen Niwkilaaraa buufata anniisaa itti maddisiifamu kaan wajjin wal fakkaata. Sababni isaa ammoo bishaan ho'ifametu tarbaayinii sochoosee anniisaa maddisiisa. Garuu garaagarummaan jiru anniisaan kan maddu cilee gubuun osoo hin taane atoomiin yuuraaniyeemii wal nyaatinsa nuclear fission jedhamu uumuun ho'aa erga uumee qofaadha. Buufanni Niwkilaaraa bakka dhiyeessiin bishaanii gahaan argamutti ijaarama. Bishaan buufataalee Niwkilaaraa keessatti qorrisiisuu fi tajaajila biroofis ni fayyada. Yeroo baay'ee buufanni Niwkilaaraa handaara galaanaa fi haroowwan gurguddoo cinaatti ijaarama. Balaan buufata Niwkilaaraa irra qaqqabu balaa hamtuu hordofsiisa. Kanaaf jecha akka balaa kirkira lafaa, lolaa yookaan haala qilleensaa hamaan hin miidhamnetti ijaaramuu qaba. Bara faranjoota 2011 balaa suunaamiin yookaan dambaliin galaanaa hamaan buufata Niwkilaaraa Jaappaan irraan ga'een buufaticha mancaaseera. Balaan buufaticha irra qaqqabe meeshaan wal nyaatinsa buufaticha keessatti geggeeffamuu to'atu garmalee ho'uun dho'insa hamaa uumee ture. Dho'insa sana hordofee carallaa guddaan naannoo faalee buufaticha keessaas ba'e. Balaa mudate sana hordofuun Jaappaan, Jarmanii fi biyyoonni kaanis buufataalee Niwkilaaraa cufuun maddeen anniisaa haaromfamanitti gargaaramuu irratti xiyyeeffatani.
Kana malees bara faranjoota 1986 buufata Niwkilaaraa Chernobylitti qaqqabe hordofee Awurooppaa keessatti carallaa hamaan tamsa'uun yaaddoo cimaa uume akka ture ni yaadatama. Anniisaa Niwkilaaraa ijaaruun miidhaa qabaatus biyyoonni addunyaa kaan ijaaruu hin dhiisne. Dhaabbileen teekinooloojii gurguddoon addunyaa kanneen akka Google, Microsoft fi Amazon fa'aa buufataalee anniisaa Niwkilaaraa ijaaruuf dhiyeenya bajataa ramaduun dhaga'ameera. Addunyaa irratti anniisaa Niwkilaaraa baay'ee kan oomishtu Ameerikaadha. Anniisaa biyyattiin fayyadamtu keessaa 19% anniisaa Niwkilaaraa irraa argatti. Chaayinaan ammoo sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Faransaay biyya Chaayinaatti aantu yoo taatu dhiyeessii anniisaa biyyattii parsantii 67 anniisaa Niwkilaaraa irraa akka maddu ifa baheera. Biyyi ijaarsa buufata Niwkilaaraan wal qabatuuf waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessite Raashiyaan anniisaa Niwkilaaraa maddisiisuun addunyaa irraa sadarkaa arfaffaa qabatteetti. Raashiyaan buufataalee Niwkilaaraa 26 qabdi. Ejensiin Atoomikii addunyaa akka ibsetti addunyaa irratti biyyoonni 33 buufataalee Niwkilaaraa qabu. Biyyoonni 5 ammoo anniisaa Niwkilaaraa parsantii 70 addunyaa irratti maddisiifamu dhuunfatu. Ardiin Afrikaa dhiyeessii anniisaa xiqqaa qabdi. Biyyoonni Afrikaa muraasni buufataalee Niwkilaaraa ijaaruuf adeemsa irra jiru. Biyyoonni Afrikaa keessaa buufata Niwkilaaraa jalqabaa kan ijaarte Afrikaa Kibbaati. Amma biyyattiin buufataalee 2 qabdi. Masir buufata Niwkilaaraa anniisaa giigaawaattii 4.8 maddisiisu handaara galaanaa Meditiraaniyaanii Eldaabaa bakka jedhamutti ijaaraa jirti. Wayita ijaaramee xumuramuu biyyoota Afrikaa buufata Niwkilaaraa ijaarratan ishee lammataa ta'uuf deemti Gibxiin jechuudha. Kaampaaniin Raashiyaa buufata Niwkilaaraa ijaaruuf Itoophiyaa wajjin waliigaltee mallatteesse Roostom buufata Niwkilaaraa Masritti ijaaraa kan jiru yoo ta'u waggoota 10f buufata ijaaru kana akka hoogganuu eerames jira. Kanaaf buufanni gabbisa Niwkilaaraa Itoophiyaan ijaartu anniisaa hidhachuuf malee boombii Niwkilaaraatiif akka hin taaneefadha. Addunyaa keenya irratti dhaabbanni idil addunyaa waa'ee atoomii addunyaa irratti qoratu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ni jira. Kanaaf biyyi kamiyyuu Niwkilaaraa gabbisuu kan isheen dandeessu anniisaa yookaan enerjii irraa argachuuf malee boombii Niwkilaaraa ijaaruuf akka hin taaneefadha. Biyyoonni addunyaa waliigaltee boombii Niwkilaaraa ijaaruu dhorkuu waliigalaniiru mallatteessaniiru jechuudha. Itoophiyaan ammoo biyyoota sana keessaa ishee tokkodha. Addunyaa irratti biyyoonni 9 meeshaa waraanaa Niwkilaaraa badii guddaa qaqqabsiisu qabaachuun isaanii ifatti beekamaadha. Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa gabaasa Niwkilaaraa addunyaa waggaa waggaan baasu kan bara 2025 tibbana ifoomsa irratti yeroo ammaa biyyoonni 9 kaan seeraan kaan ammoo seeraan ala Niwkilaaraa walumaa galatti tilmaamaan 12331 ta'uu qabu jedheera. Akka federeeshinichi jedhutti biyyoonni 5 meeshaa Niwkilaaraa akka qaban waliigaltee Niwkilaaraa akka hin babal'anne mallatteessuun ifatti beekamtii qabu. Isaanis Biriteen, Chaayinaa, Faransaay, Ameerikaa fi Raashiyaadha. Garuu biyyoonni 4 ammoo meeshaa waraanaa kana seeraan ala hidhataniiru. Isaanis Hindii, Paakistaan, Israa'eel fi Kooriyaa Kaabaati. Lakkoobsi Niwkilaaraa biyyoota addunyaa kana keessa jiru kan yeroo waraana addunyaa ololaa yookaan World Niwkilaaraa 60,000tti tilmaamamurraa hedduu gadi hir'atus Niwkilaarri amma jiru addunyaaf balaa ta'uu yaaddoo akka qabu federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa kun ibseera. Akka fakkeenyaatti doonii bishaan jalaa irratti Ameerikaan Niwkilaarii hidhatte tokko qofaa irratti Niwkilaarri argamu boombii atoomikaa lamaan yeroo waraana addunyaa lammaffaa irratti Jaappaan irratti darbatame dachaa 7 caala. Akkasumas Ameerikaan dooniiwwan bishaan jalaa Niwkilaara hidhatan akkasii 10 ol qabdi. Kana malees humnoonni Niwkilaaraa gurguddoon Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa dabalatee biyyoota biroo gidduutti haala wal dorgommii fakkaatuun guddifamaa jira. Kun ammoo yaaddoo biyyoota addunyaati. Lakkoofsi meeshaalee Niwkilaaraa icciitii mootummaa waan ta'eef ragaa qulqulluu argachuuf rakkisaa ta'ulleen federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa akka tilmaametti Raashiyaan Niwkilaara 5,977 qabaachuun addunyaa irraa baay'ina meeshaa Niwkilaaraa kanaan tokkoffaa taati.
Ameerikaan ammoo Niwkilaara 5,428 qabaachuun itti aanti. Lakkoofsi meeshaalee Niwkilaaraa biyyoonni Niwkilaara hidhatan qaban Raashiyaan 5,977, Ameerikaan 5,428, Chaayinaan 350, Faransaay 290, Biriteen 225, Paakistaan 165, Hindiin 160, Israa'el 90, Kooriyaan kaabaa 20 hidhataniiru jechuudha. Iraan meeshaa Niwkilaaraa qabaachuun ishee mirkanoofne, haa ta'u malee kuufamni yuuraaniyeemii gabbisaa turte Niwkilaaraa 10 ol akka ta'uu danda'u ifatti ibsamee jira. Waaqayyoo addunyaa keenyaaf nagaa fi tasgabbii irraa afaan ufaa kennu. Oduu gammachiisa namoota gara biyyoota Arabaa fi biyyoota baagiddu galeessaatti hojiif imaluu barbaadan maraaf dhaabbanni keessan dhaabbata leenjii raajii jedhamu leenjii gaggabaaboo kennuun kan beekamuu fi beekamtii guddaa kan horate namoota biyyoota baagiddu galeessaa fi biyyoota Arabaatti hojiif imaluuf barbaadan maraaf leenjii gaafii fudhatamummaa olaanaa kan qabu isiniif kennuudha. Dhaabbanni kun al takkaatti barattoota baay'inaan 60 ol ta'an leenjisee kan ga'umsu yoo ta'u gosoota leenjii afaan Arabaa fi Ingiliffaa, leenjii tajaajila kunuunsaa, leenjii tajaajila nyaataa fi dhugaatii baagiddu galeessaa, leenjii qulqullina qabinsa manaa fi eegumsaa, leenjii namuusa ogummaa fi jireenya akkasumas baajata qopheeffachuu, leenjii hojii abbootii qabeenyaa fi faayinaansii galmeessuu fi dubbisuutiin beekamtii waajjira mootummaa carraa hojii uumuu Oromiyaa irraa argateera. Marree gara biyya Arabaa fi baagiddu galeessaa deemuu keessaniin dura leenjii isin barbaachisu kottaa nu biraa fudhadhaa isiniin jedha. Leenjii nuti kenninuun booda qormaanni madaallii ga'umsa ogummaa yookaan COC'n ni jiraata. Iddoon itti argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Buraayyuu naannoo mana qopheessaa yookaan gamoo Fiqiruu duubatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 65 46 Duwwaa 966 99 99 14 dabalataan Duwwaa 966 99 98 15 haloo nuun jechuu ni dandeessu. Leenjii hojii mana keessaa quubsaa utuu hin qabaatin gara biyyoota Arabaatti hin imalina. Dhaabbata leenjii raajii filannoo keessan godhadha. Raajii. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessuu itawaanuu yeroo kanaaf siniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kan erga gootanii kaasee qophiileen yeroo hundumaa karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa saatutaan booda odeeffannoo haaraa fi wayitaawaa gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.